Obbo Daani'el baganagaan dhuftanii mee Obbo Daani'el eenyu? Obbo Daani'el akkamitti dhuftanii as geessanii guddina keessan irraa qabdanii mee waan keessa dabartanii as geessan mee nu ibsan? Egaa ani Daani'el Dafaan jedhama. Ani lafi dhalooti koo Oromiyaa karaa lixaati. Oromiyaa lixa keessatti dhaladhee achumatti guddadhee isa booddee achitti eegan barnoota bitee booddee gara Bishooftuun dhufee Bishooftuurraa sadarkaa lammaffaa galee isa booddee Finfinnee seenee yuunivarsiitii galee isa booddee Zamachaa waan jedhan yeroo jabana dargiidha. Isa booddee Zamachaan naqee achiin deebi'ee yeroo mana barumsaa keessa turretti sochii jabana Haayile Sillaasee keessa jiru keessa seennee waan akka dhagaa darbachuu waan akka iyyuu lafa qotee bulaadhaaf isa jedhu keessatti qooda fudhannee waan tokko tokko hojjetaa turre. Isa booddee egaa namni hundumtuu gosa gosa isaatti galagalee yeroo jaarmaa mataa isaatiin jijjiirrachuutti ka'u adda bilisummaa Oromoo yeroo bu'uureffamu adda bilisummaa wajjinii seennee adda bilisummaa keessa seennee adda bilisummaa keessatti qooda fudhachuu jalqabee jechuudha. Gabaabsee sitti nu barbaachise jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo keessa seennee qooda fudhannee adda bilisummaa wajjin hojjennu karaa lixaa irratti namoota tokko tokko kurfeessuudhaanii namatti dabaluudhaanii rikruutii gochuudhaanii qooda fudhadhee osoo hojjedhu rakkinni yeroo uumamu hammi tokko namni keenya gara bahaatti yeroo baqatee lolaaf bosonatti galu hammi tokko immoo Finfinnee keessatti hamnee hojjechuu itti fufnee hammi tokko immoo karaa irratti baqatu qabame Finfinnee keessatti nu egaa dhiifnee sokkuudhaaf hin dandeenye maaliif waan wal qabsiifnu baay'ee ture utuu isa hojjennuu qabamne jechuudha. Dargiin nu qabatee hidhaa keessa seennee gara waggaa 10 hidhaa keessa turre. Kana booddee achi baanee eegan bahee booddees immoo biyya alaa deemuu yaaleen ture. Qabamee hin deebi'ee hidhaan seenee ammas deebi'ee isa booddee adda bilisummaa Oromoo yeroo chaartaraa dhufanii dargiin hin kufe adda bilisummaa Oromoo keessa seeneetanii yeroo gabaabaadhaaf hojjedhe. Guyyaa isaanii irratti harkaanfatan dhiiga kana irratti harkaanfatanii warri Itoophiyaa walaboomsina jedhanis ni jiru. Isaaniinis akkamitti ilaaltu? Ilaalcha akkamiin isaaniin keessu mee kanarratti gabaabsaatti ilaalcha? Guyyaan irraa guyyaa moototaati. Guyyaa moototaati guyyaan moototaatu kaayyoo dura ganamanii adda bilisummaa Oromootiin bu'uureffame sana irratti warra lubbuu isaanii dhaban warra dhiiga isaanii facaasan saba keenyaaf jedhanii bilisummaa saba Oromootiin jedhanii wareegama sana qaalii warra kafalan sana ayyaana isaaniiti yaadannoo isaaniiti. Yeroo isaan yaadannu yeroo hundumaa maaltu nutti dhufa kaayyoo isaan kufaniif faajjii isaan baatanii kufantu nutti dhufa. Yeroo hundumaa faajjii isaan baatanii kufan sana hin kaafnamoo hin kaafu. Baannee deemna generation isa ta'an ittiin dabarsanii hundumtuu akka sabaatti ta'u akka dhuunfaatti of gaafachuu qaba. Kana kuni kana jechuudha. Kabiraan immoo akka obboleessa qoosina dubbate waa'een kaayyoo kana faallaa kaayyoo kana har'a milkaa'inni jalqabe. Warri amma Itoophiyaa jedhanii dhiibanii achi as ba'an kuni gaafa bu'uureffame gaafa jalqaba adda bilisummaa Oromoo ijjaaranii kaasanii boqoo keenya gadi qabannee turre. Nuyi siruma isaa durumayyuu Itoophiyaa turre jedhanii ifatti baasanii dubbatanii dubbachuu utuu duwwaa hin ta'in kitaaba katabanii barreessaniiru. Namni keenya dubbisuu danda'a kan. Warra achi keessa turanii adda bilisummaa Oromoo akka sochoon ilaalchisuudhaan ijoolleen keenya ijoollee waraana mooraatti galchanii
bituudhaan bittinsuudhaan hamma danda'ame kan isaan hojjetaa turan dantaa mataa isaaniitiin taayitaa argatanii bu'aa qabsoo ishee amma dhiigaan argamtee kana darbanii dhandhaman namatu hunduu hin jiru jechuudhaan jarjaruu keessaa kan ta'u. Lammata immoo yoo amma darbee Itoophiyaa jennee Habashaa wajjin walii galtee deemne malee gara fuulduraatti amma yoo ofii keenyaan galle kiraanii hojjenne kanatti yoo Oromiyaan bilisoomne itti gaafatamuudhaaf deemu. Oromiyaan bilisoomne itti gaafatamuuf deemu. Kanaaf Oromiyaan bilisoomne irra jiru Oromiyaan Habashaa wajjin jiraachuu qabdi isaaniif. Kuni isaan as keetti kan isaan ittiin godhanidha. Si galee jarri kun durii kaasanii hojjetan. Har'a miti namaa fi har'a haaraa ta'e malee durumaa kaasanii keessa turan waan hojjetaa turan ittiin deemaa turan. Kanaaf immoo kan yaa qabatamaatu jira waan qabatamaatu jira. Maanni kana hojjechuu isaanii inuma yoo hooggana namni tokko gadi ba'ee maal jedhee nuyi inuma yoo yeroo adda bilisummaa bu'uureffame kan bu'uureessi keessaa an nama tokko jedhu TV Habashaa irratti ba'e kan bu'uureessi keessaa an nama tokko nuyi bilisummaa jenne gaafa sana inumayyuu nuyi somneetu warra kan biraa garaa kan biraa fakkaachuudhaaf ittiin nama kan biraa fakkaannee mul'achuudhaaftu bilisummaa jenne malee yaadi keenya bilisummaan ture akka wanta nuyi duune wanta nuyi hin jirretti fakkaate nuyi jirra garuu hin banne obboloonni keenya warra akka buumamu warra akka baarotumsa warra akka buuyyaddu warra akka kan badidamse warra akka gazu waaqee warra akka buuyyaddu warra wajjin duuba yeroo sana wanta ta'atu akkatti deemaa ture wajjin jiraatu nuyi beekna jechuudha wanta kana wanta ittiin jalqabne kana jechuun nu arrabsu nuyi akka sababaatu isaan duukaa deemaa ture jechuudha. Kana jechuun isaanii ofii isaanii of arrabsan malee nuun hojii isaaniitiif daba isaaniitiifitu sababa qopheeffataa turanii Habashaatti ittiin mi'aawuudhaaf Habashaatti qopheessisuudhaaf of gurguruuf taayitaa ittiin argachuudhaa fi carraaqqii isaan godhan ture. Har'a garuu ifatti ba'anii kunoo kana jedhanii waan baakatanii fi ani gammachuu qaban. Maaliif diinni hundumtuu wal duukaa luucca'eera karaa kootiif. Diinni faallaa wal'aansoo keenya kan hojjetaa ture hundumtuu wal duukaa luucca'ee fi har'a gammachuun qaba hin boobuuf dhiigisuu kufee danda'e. Utuma jedhu dhiigisuu hin baase. Kanaas Hedduu galatoomaa mee asumarratti jarri obbo Daani'el Dafaan jedhama. Ayyo obbo Daani'el mee imma jara kana bira Itoophiyaa walaboomsina Itoophiyaa dimookiraasessine biyyatti galuu barbaadu natti fakkaata. Kaayyoon isaanii kana. Kaayyoo isaanii kanaaf immoo uummata Oromoo dhaggeeffachuuf isa biyya keessa jiru biyya addunyaa jiru hundumaaf maal dhaamtu imma jara kanarratti. Tole uummata Oromootiif kan hin dhaamne yaa Oromoo gowwoomini warri kanaan duras gowwoomsaa ture warri wal'aansoo kee ture dhaabataa ture dhufaniiru warri ijoollee kee fudhanii mooraatti naqanii warra rukuchiisa warri wayyaanee wajjin harka lama jalaatiin hojjetaa ture sitti dhufaa jiru yaa Oromoon gowwoomini yaa gadhee jedhii iyya dabarsii hin gowwoomini lammata sitti deebi'uun irra hin jiru kana akkati akkasi beekan barbaadan sabi Oromoo kana beekuutu irra jiru kana booddee gowwoomuun irra jiru harma Itoophiyaa sana dhuganaanii sabi Oromoo gowwoomuun irra hin jirre kanan dabarsaa jechuudha dhaamsi hundi guddaan kana. Hedduu galatoomaa jarreen kun wayyaanee waliin hojjetu uummata Oromoo fichisiisaa jiru uummata Oromoo qalchiisaa jiru jechuudha. Of course kan biraan maal sitti fakkaata yeroo duraa sana OPDO balaaleffataa turan OPDOni malqanneedha jechaa turan amma garuu OPDO irraa haxaanii ofii maxxanuudhaaf fiigaa jiru yoo OPDOon isaaniif ishii jetti OPDO irraa baasanii hapheedha jedhamni ofii itti maxxanuudhaaf malee
homaatu uummata Oromoodhaaf homaa gochuu kan dandeenye beekamaadha. Habashaa wajjin waa homaa gochuu immoo akka dandeenye beekamaadha. Maaliif kan kana nutti agarsiise warri wajjin hojjetaa turan jiru. Bushaa afaan, Mararaa afaan baay'ee isaanii wajjin hojjechuu yaalaniiru hin danda'amu. Mee isaanirraa ekspiriyeensii haa gaafatan waa wayyaaniin taate. Si galee? Kanaa jechuudha. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Yaada hedduu bareedaa nu kennitanii naaf galanni keessan bilisummaa bakka yaadanii sinaa ga'uun jedhanillee.